Ashama harka fuunee jirra jirtu nagaaf jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif yaa baay'atu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa. Warroonni chaanaalii kana maatii ta'uudhaaf barbaadan laayikii fi sabiskiraayib gochuun miseensa chaanaalii kanaa ta'aa irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Akkasuma warri irratti hirmaatan immoo turtiin keessan ammas akkuma jirutti itti hafuufu warri koomentii irratti yaada tokko tokko naaf kennitanis guddaa galatooma. Warri viidiyoo laayikii gootanis galatooma isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo warri too laayikiin godhiin hin baatanis laayikii godhaa. Wanti itti fakkaateen irratti hirmaadhaa. Laayik gaafa gootan immoo wanti isin kaffaltan yookiin wanti nama miidhu waan hin jiraanneef calistanii seentanii osoo bahuu dhaabattanii laayikii yoo gootan gaariidha. Sheer gochuun immoo hiriyoota keessan biraatiin ga'a. Barnoota tokko tokko irraatii argachuu dandeessu isaanillee akkasuma waan ta'eef isiniin jechuu barbaada. Marri viidiyoo darbe irratti warri viigii yookiin yuumaaniirii fayyadamtanii dursaa osoo akkaataa itti fayyadama isaa hin beekin intii meeqa akkasiin ga'u guddinni isaa baay'inni isaa dheerinni isaa fi akkaataa akkamitti qulqullina isaa eeggate wiigii bareedaa ta'ee kalarii fi istaayilii isin barbaadanitti isinii argamu akka danda'u dursa barachuutii qabdu isiniin jedhee isinitti meetiin ture. Viidiyoo sana jaallattaniitu jedheen abdii qaba. Maaliif amma faashiniin wiigii yookiin yuumaan heerii fayyadamuu irratti baay'ee shamarran keenya sochii gochaa waan jiraniidhaaf jechuudha. Wiigii qulqullina qabu argachuudhaaf immoo Amaazoon irraatii bitachuu dandeessu malee bakkuma argitaniiti yoo bittanii rakkoo qabaachuutii danda'a, rakkoolee isinitti fiduu danda'a jedhee isinitti meetiin ture. Bakkuma argitanii bittanii ittiin fayyadamiina. Gatiinsaa rakkasaadha jettanii bakkuma argitaniiti birrii 30-50 bittanii hin fayyadamiina. Wiigiin orjinaalii kwaalitii qabu gatiinsaa baay'ee haayidha waan ta'eef isiniin jedheetiin ture. Guyyaa irraatiitti immoo akkaataatti fayyadama isaa fi kun inchii meeqa akka ta'e isinitti himaa. Turtiin keessan haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo wiigiin kun kan inni bitame akkuma isiniin jedhee Amaazoon irraati jechuudha. Amaazoon irraa bitame inchiinsaa 24 inchii 24 kan ta'e akkasuma kerlii ta'etu jechuudha. Kan bitame kerlii jechuun maramaa jechuudha. Akkuma isin argitan kana istireetiitii miti. Dheerinni isaa bakkuma isin argitan kanatti jechuudha. Inchii 24 jechuun dheerinni isaa akka kana viidiyoo irraatii isinitti mul'ata jedheetii jaada. Viidiyoo jalqabaa gara xumuraatti hordofaa. Baay'inni isaa gararraatiitti baay'eedha, garuu gara gajjallaa caafii isaa irratti yookiin xiyyoo isaa irratti baay'ina badaa hin qabu, garuu baay'ee dheeraadha. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Baay'ee wiigii bareedaa fi wiigii qulqullina isaa fi kwaalitii isaa eeggateedha. Kunoo fuula keessan faanallee dirqama wal qixaa yookiin ikwaalisa jedhamu ta'uutii qaba. Maaliif mataa keessan irratti gaafa fuulli xiqqaatee mataa irratti baay'ate maaliif kun uumama waan hin taaneedhaa fi bareeduu dhiisuu danda'a. Akkaataa isin barbaadanitti argamuu dhiisuutii danda'a. Makuni walqixa ta'eetu jira jechuudha. Kanaaf isinillee akkaataa kanaatti akkasiin fayyadamtaniidhaa fi dura barachuutii qabdu. Waan tokko toon beekiin toon baratiin dura gaafa gara hojii isaatti galan yookiin gaafa itti fayyadamuudha jalqabanii namaaf dhufuu dhiisuu idaa keessa nama galchuu danda'a waan ta'eedhaa fi wiigii fayyadamuu jechuun barumsa barbaada isiniin jedha. Beebii heerillee qaba jechuudha. Wanta jeelitiin akkas fuuldura kanatti gadi fidanillee ni qaba jechuudha. Viidiyoo kana daawwadhaa isinillee. Kireemillee ni qaba jechuudha. Jeeliin dhiifama yuuman heeriin kunoo amma hojjetachuudhaaf jirti jechuudha. Akkaataa ishenitti hojjettu walumaan hordofna. Mataa ishee kireemiidhaan gadi maxxansitee jirti. Maaliif yoo isheen wiigii sanatti gootu akkam baay'atee qabachuu hin dinneefillee kunoo wiigiin kun kan Amaazoon irraa bitame jechuudha. Isinillee akkaataa kanaan fayyadamtanii baay'ee bareedaadha, baay'ee nama hawwata. Waaw
kunoo kanadha wiiggiin Amazon irraa bitamee isinillee ittuma bitadha. Itti fayyadama warri itti fayyadamuu barbaadanii. Akkuma isiniin jedhee inchiin isaa 24 baay'ee bareedaa baay'ee karlii kan ta'e maramaa yookiin firiizii isa jedhamu sana jechuudha. Istireetii warri barbaadanis akkuma barbaadanitti akkuma ajajattanitti isiniif dhufuu danda'a. Yookiin immoo deemtanii suuqirraa bakka beekamaa ta'e bakka qoratameeti bitachuutti dandeessu malee bakkuma deemtanii hin bitinaa. Kunoo dheerinni isaa amma kanadha. Baay'ee dheeraadha baay'ee bareeda. Rifeensa uumamaatiitidha jechuudha kan inni fakkaatu. Waaw! Kun keessa isaati jechuudha. Jalqabaa rifeensa kan uumamaa keessaniiti haala kanaanidha kan isinii qabsiisuu qabdanii. Kunoo amma achirra ga'ee jira. Kunoo fuula faanas walqixa dhufaatii jira. Akkuma isin argitan hordofaa isinillee walumaan haa hordofnu. Achii booda beebii heer isa jedhu akkaataa akkamitti akka argannu akkaataa akkamitti akka bareechannu. Waaw! Baay'ee dheeraadha. Kanarra akkaataa barbaadanitti argachuutti dandeessu. Dheeraa barbaaddu yoo ta'es firiitii barbaaddu yoo ta'e kalarii diimaa bunni. Jalqabaan isin barbaachisu akkaataa itti fayyadama isaa beekuudha. Achii gaafa bittanii salphaatti bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Gatiin isaallee baay'ee wuddii ta'e waan jiruudhaaf erga bituun keessan hin oolle erga itti amantanii kana fayyadamuun naaf ta'a jettanii bakka hin taanetti mallaqa baasuurra wanta bareedee boodallee nama gammachiisu ta'uu qabaata jechuudha. Kunoo amma beebii heer isa jedhamu fiduudhaaf jirti jechuudha. Akkaataa akkamitti beebii heer isa jedhanillee akkaataa itti ba'u hordofaa walumaan haa hordofnu. Warri kanaa bitachuudhaaf jettanis barnoota isaa dura fudhadhaati. Booda immoo bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Keessumaa shamarran keenya biyya arabaatii jirtanii yeroo galuudhaaf jettan fa'aa gara biyyaatiitti jechuudha. Bakkuma argitanii fuutanii baay'ee nama jibbisiisa baay'ee nama dabbara. Kan isin fayyadamtanii itti fudhattanii galtanii kalariin isaallee maaliin isaallee namatti hin tolu jechuudha. Bareedaa isaa argachuuf dura erga barattanii booda achi deemtanii bitachuutti dandeessu. Kan ilaaluuti qabdanii gatii isaa otoo hin taane fuula keessan faana deemuu hin deemu. Kalariin isaa akkamidha? Kuwaalitiin isaa, dheerinni isaa, baay'inni isaa kan jedhu beekuudha. Qibaatii noormaalillee miti jechuudha. Kan wiiggiitti dibamu kireemii mataa isaa danda'e hin qabaata malee qibaatii noormaalii kan rifeensa uumamaa keenyatti hin fayyadamnu gaafa itti deemne baay'ee foolii addaati kan hin dhageessisu. Fokkisallee jechuudha. Kun akkaataa akkanaattidha seeraan. Otoo keessatti duubatti hin bitiin booda beebii heerii sassiniin jedhe sana akka hin balleessiniidhaaf suuta dattanii akkaataa akkanaan kuttuu jechuudha. Tiishii san ergarraa baaftanii booddee gara dhumaatti baay'ee waaw baay'ee bareedaa ta'ee jaallattu jedheen abdii qaba. Hin fayyadamiina yoon jedhee tarii natti dheekkamuu dandeessu. Wiiggii kana namoonni otuma rifeensi isaanii gabaabaa ta'ee jiru otoo wiiggiima fayyadamuun isaan irra jiraatu kan hin fayyadamne jiru. Kan immoo rifeensa dheeraa qabaatanii wiiggii mallee fayyadamanii jiraachuu danda'u. Kanaaf amalli namaa fi ilaalchi namni namaaf qabu garaagara waan ta'eef ani fayyadamiinaa isiniin jechuurra erga hin fayyadamtu ta'ee seera isaa beekuudha, heera isaa beekuudha, akkaataa itti fayyadama isaa. Achii booda uma rakkina hin qabu, miidhaallee isinirraan hin ga'u.
maallaqni keessanillee kasaaraa keessan keessa hin galu. Birri 5,000 baasuun keessan argan oollee kun amma beebii heer isa jedhamu baasuuf jirti jechuudha. Gara xumuraatti dhufneeti jirra. Kireemiin illee kunoo ni jiraata. Kireemii kan biraanis jira. Baay'ee bareeda. Kireemii isin argaa jirtan hundumtuu kan wiigii kanadhaaf itti fayyadamtan jechuudha malee qibaatii noormaalii miti kan wiigii itti dibamu. Kanaaf qibaatii noormaalii keessumaa warri gara baadiyyaatti fayyadamtanii gaafa qibaatii noormaalii fayyadamtanii dafeellee hin xuraa'u jechuudha. Yoo miiccan immoo akka duraa sanaatti isin deebi'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo dheeraatti fayyadamuuf qulqullina isaa eeggachuu fi amala isaatti beekuutu isin irra jiraataan isiniin jedha shamarran keenya. Amma baay'ee bareedaa ta'ee dhufaatii jira. Walumaa naa hordofnu. Waaw baay'ee bareeda. Amma immoo kan duraarrayyuu baay'ee tokko bareedee dhufe kireemii sunis bareechaatee jira jechuudha. Beebii heer isa jedhamu sasumarraan ilaaltan doodhistanis dandeessu. Maaliif rifeensi uumamaa keessanii kan dura beebii heerii kan qabudha yoo ta'e asirratti illee isin barbaachisu yeroo wiigii fayyadamtan illee yoo hin qabdan ta'es immoo dhiisuus dandeessu. Kun amma addaan hin qoodamee waan hin jirreef dura addaan akka qooduudhaaf isin gara barbaaddanitti walakkaa irrattis hojjechuu bukkee irrattis istaayilii jechuudha. Istaayilii heerii isa jedhamu godhachuu dandeessu.